Shalom qulqullota Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u har'ammoo waa'ee badhaadhinaa walii wajjin ilaalla. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaanaa ta'u badhaadhinni maalidha? Ergaa maalii of keessaa qaba? Galma maalii qaba? Kaayyoo maalii qaba? Karoora maalii qaba? Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u waa'ee badhaadhinaa walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u badhaadhinni maal akka inni ta'e, badhaadhinni maal of keessaa akka inni qabu, badhaadhinni xumurri isaa dhumni isaa maal akka inni ta'e walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sagalee isaatiin nu barsiisa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Badhaadhinni maal akka inni ta'e, badhaadhinni ergaa maalii akka inni of keessaa qabu, badhaadhinni barumsa maalii akka inni of keessaa qabu, badhaadhinni galma maalii akka inni of keessaa qabu walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Galmi badhaadhinaa maalidha? Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Isa jedhu irratti xiyyeeffannoo kenninee sirriitti in ilaalla jechuudha. YouTube koof haaraa namoonni taatan share subscribe gochuudhaan eegalaay. Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Barumsa gurguddaa, barumsa babal'aa sagalee Waaqayyoo irraa kan ta'e galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Asirratti hin baranna jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Waaqayyoo waan gurguddaa nu barsiisa. Egaa har'ammoo waa'ee badhaadhinaa walii wajjiniin ilaalla. Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Namoota baay'ee badhaadhinni maalidha, badhaadhinni maalidha jechi jedhu akka gaaffii isinitti uumu nan barbaada jechuudha. Yeroo kanatti jechuudha galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Har'ammoo hojjetaa wangeelaa gammachuun maal jechuu barbaade kan jedhus namoonni baay'een isaanii Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u gaaffii isaaniitti ta'uu danda'a jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Namoonni baay'een hojjetaa wangeelaa naan jettu, namoonni baay'een immoo raajii gammachuu jettanii na yaamtu. Inni kun ergamaa gammachuu jettanii na yaamtu, kun paastar gammachuu jettanii na yaamtu. Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Ani garuu eenyu jettanii akka na yaamtan isinittan hima, gammachuu jedhaatii na yaama. Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Ameen ameen. Ana gammachuu jedhaatii na yaamaayi. Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Ameen ameen. Ana muna yaamtan gammachuu jedhaa na yaama. Rakkoo hin qabu jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Ittiin cannaqamina. Kun raajii jechuudhaan, kun ergamaa jechuudhaan, kun kan maqaa maaliif isin kan jettan waan isinii ta'e irraa kaataniiti. Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Paastar kan jedhu namoonni paastar jettanii na yaamtan waan isin nyaachiseef, sagalee Waaqayyoo waan isin nyaachiseef paastar jettanii na yaamtu. Namoonni wangeelaa jettanii na yaamtan wangeelaa waan isin naqqabeef wangeelaa jettanii na yaamtu. Namoonni raajinaan jettan immoo ergaan Waaqayyoo karaa koo isinitti dabarse waan isiniif raawwatameef Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf animmoo ittiin kan na yaamtan maqaa koo kan ta'e gammachuu urgeedha. Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Ameen. Kanaaf YouTube koo share subscribe godha. Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Namoota baay'ee biraan gaha. Hallelujah. Har'a waa'ee badhaadhinaati kan walii wajjin laallu jennee irraa macaafa qulqulluu irraa walii wajjin laalla. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Ameen. Badhaadhina Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Hallelujah. Waa'ee badhaadhinaa. Badhaadhinni maali? Badhaadhinni maali? Galaatiyaa irraa walii wajjin ilaalla. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irraa kaasnee walii wajjin ilaalla jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Ka'umsaaf akkanaa ta'u ergaa gara warra Galaatiyaatti ergame boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irraa kaasee hanga isa 9tti isa jiru ilaalla jechuudha. Yoo Waaqayyo nu gargaare 10 sitti daballa. Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Ameen ameen. Egaa waa'ee badhaadhinaati walii wajjin kan ilaallu isiniin jedheera. Kutaa kana keessatti sagalee Waaqayyoo dubbisuutu narra jira. Sagalee Waaqayyoo erga dubbisnee booda yaadichatti seenna jechuudha. Yaadichatti kan seenu. Adaraa keessan share subscribe godhaa, like godhaa. Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Share gochuun namoota biraa akka dhaqqabuuf. Dhageessanii share gochuun namoota biraa dhaqqabsiisuudhaaf. Like gochuun immoo jaalala sagalee Waaqayyootiif qabdan agarsiisu. Subscribe gochuun immoo
yeroo hundumaayyuu sagalichi akka isin dhaqqabuuf. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sabiskiraayib gootanii mallattoo ishee bilbilaa sana yommuu tuqxanii hundumarratti isa jedhu yookaan immoo ol isa jedhu irratti yoo gadi tuqxanii yeroon ani sagalicha dabarsu hundumaatti isin dhaqqaba jechuudha. Kanarraa kan hafe ergaa biraan qabu. Ergaa biraan qabu jechuudha. Ergaa biraan qabu. Laayik gochuun jaalala sagalee Waaqayyoo qabdan agarsiisa. Sheer gochuun namoota biraa dhaqqabsiisuu ilaalchisa. Sabiskiraayib gochuun immoo iyyuu sabiskiraayib gootanii ishee mallattoo bilbilaa sana gadi tuqxanii ol yommuu gootan ol sabiskiraayib irratti yommuu gootan yeroo hundumaa yeroon sagalee Waaqayyoo dabarsutti isin dhaqqaba isin jalan darbu jechuudha. Kanarraa kan hafe ergaa biraan qabu. Sun warra yuutubaroota ganneerra sana Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nuti warra yuutubaroota osoo hin taane warra sagalee Waaqayyoo lallabuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Badhaadhina Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namoonni hundumtuu kan ittiin hidhaman. Namoonni hundi isaanii kan ittiin hidhaman. Namoonni hundi isaanii kan ittiin qabaman. Sammuun dhaloota baay'ee kan ittiin hidhame badhaadhina. Badhaadhinni sammuu dhaloota baay'ee hidheera. Sammuu dhaloota baay'ee qabeera. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Badhaadhinni baay'ee nama qaba. Badhaadhinni baay'ee nama hidha. Badhaadhinni tarkaanfii nama dhoowwa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Badhaadhinni baay'ee rakkisaadha. Baay'ee rakkisaadha. Badhaadhinni baay'ee ulfaataadha. Badhaadhinni isa fannifame Kiristoos irraa nama deebisa. Badhaadhinni isa gatii nuu kafale fannoo irratti isa ol bahee gatii nuu kafale Yesuus irraa booddeetti nama deebisa. Badhaadhinni abdii nama kutachiisa. Badhaadhinni karaatti nama hambisa. Badhaadhinni harka duwwaa nama hambisa. Badhaadhinni isa si fannifame Kiristoos irraa gara booddeetti si harkisa. Badhaadhinni akka baaburaa maarshii lama qaba. Yoo barbaade gara afootti, yoo barbaade gara duubatti, kallattii lamaanitti deemuudhaaf isaaf mirga. Baaburri ofirra hin zooru, akka makiinaa sana hin zooru. Fuulduraanis maarshii qaba, duubaanis maarshii qaba. Shifeerumatti itti geeddaramu. Badhaadhinni isa si fannifame Kiristoos biraa booddeetti si deebisa. Badhaadhinni dukkanatti si deebisa. Badhaadhinni abaarsaa isa kaleessa keessaa baatetti si deebisa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkas jedha kutaa kana keessatti tokkoffaa Galaatiyaa maannoo ergaa gara warra Galaatiyaatti tokko jaarratti akkas jedha. Isa karaa ayyaana Kiristoos isin waame irraa garagaltanii akkas ariifattanii gara wangeela kan biraatti goruun keessaniif nan dinqisiifadhe Phaawulos. Eenyudhaan? Warra Galaatiyaati. Warra Galaatiyaadhaaf Phaawulos wangeela dhugaa lallabeefii jira. Wangeela waa'ee mootummaa Waaqayyoo dubbatu lallabeefii jira. Wangeela waa'ee jireenya bara baraa dubbatu lallabeefii jira. Wangeela waa'ee mootummaa hin darbinee dubbatu lallabeefii jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haa ta'u garuu warri Galaatiyaadhaa kuni wangeela isa Phaawulos isaaniif lallabe irraa garagalanii gara wangeela kan biraatti goranii. Phaawulos
jara kanaani wangeelli biraa illee hin jiru. Wangeelli kanuma. Namoonni tokko garuu jedhe Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wangeelli biraa illee hin jiru. Garuu namoonni isin wallaalchisuudhaaf wangeela Kiristoos garagalchuudhaaf barbaadan tokko jiru. Wangeelli biraa illee hin jiru. Wangeelli kanuma. Garuu namoonni tokko wangeela isa kan Kiristoos kana garagalchuudhaaf kan dhufanii jiru. Wangeelli isuma kana immoo maal godhani hin garagalchanii. Hin galabbatanii. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Phaawulos warra Galaatiyaatiin akkamitti ariifattanii wangeela isa dhugaa kana irraa, wangeela itti fayyitan irraa, wangeela itti jireenya bara bara argattan irraa, wangeela itti lubbuun keessan fayye irraa akkamitti ariifattanii garagaltanii jedhee warra Galaatiyaadhaa gaafata. Wangeelli biraas hin jiru immoo jedheen namoonni isuma kana garagalchanii jedhe. Maal jechuudha? Wangeela garagalchuu jechuun maal jechuudha? Bara warra Galaatiyaa keessatti akkaataan isaan namoonni kun wangeelatti garagalchanii fayyinni Kiristoosiin duwwaa jedhamee lallabameera. Phaawulos kan lallabe fayyinni Kiristoos duwwaadhaani namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan mucaa Waaqayyoo ta'a jedhee barsiiseera. Namni mucaa Waaqayyoo kan ta'uu danda'u, cubbuun isaa dhiifamuu kan danda'u, qulqullummaatti jiraachuu kan danda'u Yesuus Kiristoositti amanuudhaani. Yesuusitti amanee jireenya isaa yoo jiraachuu eegale, Yesuusitti amanee karaa Yesuus irra deddeebi'u yommuu eegale, namni kun jireenya dhugaa jiraachuu ni eegala. Namni tokko Yesuusitti amanuudhaani jireenya bara baraa kan argachuu danda'u. Namni tokko Yesuusitti amanuudhaani mucaa Waaqayyoo ta'uu danda'a jedhee Phaawulos lallabeera. Namoonni tokko mooyyuu dhufanii maal godhanii wangeela isa Phaawulos lallabe kana garagalchanii lakki namni fayyuu kan danda'u seera Musee yoo eegedha, dhagna yoo qabateedha jedhaniiti namoota warra dhagna hin qabatin, warra orma ta'an kana, warra Yesuusitti amananii fayyan kana deebi'anii garagalchuu barbaadan. Bara sanatti jechuudha. Bara kan keenya kana keessa immoo namoonni akkamittiin garagalanii jennee gaafa laallu wangeela isa kan Kiristoos kanarraa akkamitti garagalanii gara wangeela biraatti goran jennee gaafa laallu kallattiin isaan itti garagalan immoo inni kan bara keenya wangeela badhaadhummaadha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wangeela maaliiti? Wangeela badhaadhummaati. Bara keenya kana keessa kan lallabamu guutummaa irraa addunyaa kanarratti lallabamaa kan jiru wangeela badhaadhinaa himati malee wangeela mootummaa Waaqayyooti miti. Wangeeluma isuma kana jechuudha garagalchanii isa jireenya bara baraa waa'ee jireenya bara baraa haasa'u kana jireenya waggaa 80 akka inni haasa'u taasisan. Jireenya waggaa 80 haasa'u jechuun maal jechuudha? Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Fakkeenyaaf amma namni gara waldaa kan inni dhaqu sagalee raajii dhaga'uudhaaf gara waldaa dhaqa. Sagalee raajiidhaa achi dhaqanii dhagaan immoo maal kan jedhudha? Yesuusitti amanii hin jiraatta yookaan immoo karaa kee Yesuusii wajjiniin godhadhu inni si yaame qulqulluu akkuma ta'e jireenya kee hundumaan adeemsa kee hundumaan qulqulluu ta'uutu sirraa barbaachisa jechuu osoo hin taane kan itti lallabamu Ameerikaa deemtaa. Makiinaa bittaa, mana ijaartaa, maaloo akkasii taataa, abbaa qabeenyaa taataa, akkaawuntii keerra birriitu gala, maaloo tomaalisii ta'a, isa kanatu itti lallabama, isa kanatu itti raajama. Makiinaa yoo qabaatte, birrii yoo qabaatte, Ameerikaa yoo deemte, maaloo yoo taate waggaa 80 ala hin jiraattu. Jireenyi kuni jireenya waggaa 80dha. Waldaa kiristaanaa keessatti jireenya amma lallabamaa jiru waa'ee jireenyaatti lallabamaa jiru jireenya kee jijjiiraa jireenyi kee hin fooyya'aa jireenyi kee jijjiirama erga jedhee booda jireenyi nama sanii maaliin akka jijjiiramu gaafattimu makiinaa bitattaa mana ijaarrattaa dhala godhattaa maaloodhaa jedhaniiti wantoota kanaan kana fakkaatan itti lallabu. Jireenya akka kanaa kuni jireenya karaatti nama gatu waggaa 80 duwwaa kan nama gargaaran.
Yesuusidhaaf galanni guddaan. Ilmi namaa lafa kanarra yoo jiraate 80 yookaan 70 jiraachuu danda'a. Kanarraa kan hafee jireenyi isaa dadhabaadha waa hin baasu. Gatiin qabu jechuudha. Haga waggaa kanaatti jireenya itti lallabame kana yookaan immoo badhaadhummaa itti lallabame kana haga waggaa kanaatti itti fayyadamuu dandeessa. Sana booda yookaan badhaadhummaa santu si gatee deema yookaan situ badhaadhummaa san gatee deema. Agarreerra makiinaa warri qaban makiinaa isaanii yommuu gubatu manni warri qaban manni isaanii yommuu gubatu harka duwwatti yommuu hafan inni kalee makiinaadhaan deemu har'a miila isaa duwwaa peestaalii baatee yommuu deemu argineerra. Nama ganaa jechuudha. Badhaadhummaan inni kan biyya lafaa kana akka inni nama galu macaafni qulqulluun jala sararee nutti himaa jira. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf warri wangeela badhaadhinaa kana lallabanii waa'een isaan lallaban hundumtuuyyuu waa'ee jireenya waggaa 80 ala faayidaa kan hin qabne lallabaa jiru. Waldaa kiristaanaa keessatti lallaba kamuu keessatti Yesuus akka alaabaa moo'ichaatti akka faajjii moo'ichaatti ol ba'ee hin lallabamne taanaan lallabni suni hiika tokko hin qabu. Lallabni suni gatii tokko hin qabu. Waa'ee jireenya bara baraatti lallabne yoo ta'e nama tokko namoonni amma gara waldaa kiristaanaa kan isaan dhufaniif dhukkuba isaaniitti fayyuudhaaf dhufu. Nafummaa isaaniitti diriiruudhaaf dhukkuba isaaniitti fayyuudhaaf jireenya isaanii akka fooyya'uuf gara waldaa kan isaan dhufan. Namoonni waldaa kiristaanaa keessatti lallabaa jiranis immoo akka Ximootiyoos 4 sanarra jechuudha. Ximootiyoos 4 irratti Paawulos raajii dubbateera. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Raajii Ximootiyoos 4 irratti raajii Paawulos dubbate isinitti hima. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Ximootiyoos 4 irratti raajii Paawulos dubbate. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Akkasedha. Barriitti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban 4:3. Barriitti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuudhaaf jira. Bara sanas akka hawwa isaaniitti barsiisota wanta gurra isaaniitti tolu isaan barsiisan walitti hin qabatu. Bara tokkotu dhufa jedhee dubbate. Eenyutti hime? Ilma isaatti hime. Eenyutti? Ximootiyoositti hime. Ximootiyoos jedheen barri tokko hin dhufa. Ergaan inni Ximootiyoosiif barreesse bara keenya keessatti dhaabannee gaafa laallu raajiin inni yeroo sana dubbate bara keenya keessattis ta'aa jira. Ximootiyoos jedheen barri itti namoonni barumsa sirrii fudhachuu jibban hin dhufa. Barri itti namoonni lallaba sirrii fudhachuu jibban hin dhufa. Barri itti namoonni wangeela sirrii fudhachuu jibban hin dhufa. Barri itti namoonni wangeela jallisan hin dhufa. Jedhee gaafa itti himu maal jedheeni? Yeroo sanatti isaan jedhe namoonni akkasii suni waan gurra isaaniitti kan tolu bichaa kan isaan barsiisan, waan gurra isaaniitti tolu bichaa kan itti raajan, waan gurra isaaniitti tolu bichaa waan isaan gammachiisu bichaa. Namoonni waldaa kiristaanaa kan dhufu gammaduudhaaf dhufa. Maalidha? Maalitti gammaduu dhufa? Gooftatti gammaduu dhufa isinitti fakkaatin. Waan isatti himamu, waan gurra isaatti haasamu, waan jireenya waggaa 80 itti haasamu sanatti dhaga'ee burraaquudhaaf dhufa. Inni asii waldaa keessa itti isaan tajaajilus immoo tajaajilaan bara keenyaa maal fakkaata jennee gaafa laallu waanuma namni hawwu itti haasa. Wama namni barbaadu itti odeessa. Waan Waaqayyo barbaadu, wanti Waaqayyo barbaadu, dheebuun Waaqayyo, hawwiin Waaqayyo waldaa kiristaanaa keessatti hojjetamaan jiru, raawwatamaan jiru, lallabamaan jiru. Waaqayyo lallabamaan jiru. Kiristoos Yesuus lallabamaan jiru. Kan lallabamu wanta biraa ta'eera. Kan odeeffamu wanta biraa ta'eera. Kan haasamu wanta biraa ta'eera. Warra lallabanis yoo jiraate namoonni warra akkasitti lallaban sana hin jaalatan. Kanaaf warra waan gurra isaaniitti tolu isaaniitti haasaa walitti qabatu. Gara mammaaksatti warra goran, gara dubbii waa'ee hin baafnetti warra goranis hin ta'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u jedhee sagalee Waaqayyoo keessatti Paawulos dubbatee ture. Waan gurratti tolu bichaa.
waan lubbuutti tolu miti, waan gurratti tolu, waan jireenyatti tolu miti, waan gurratti tolu. Har'a ilmi namaa kan barbaadu waan gurra isaatti tolu barbaada, waan dhageetti gammadu barbaada. Faayidaan qabu. Har'a kolfitee boru kan boossu yoo ta'e maal gatii qabda? Kanaaf warra Galaatiyaa kana wangeela jalaa garagalchan, wangeela Phaawulos sanitti lallabe, waa'ee jireenya bara baraa dubbatu sana garagalchanii waan gatii hin qabnetti isaaniidha. Har'as bara keenya keessa namoonni akka kanaa kuni baay'ataniiru. Har'as bara keenya keessa kana yoo goote malee hin fayyitu, kana yoo taate malee hin fayyitu. Fakkeenyaaf maalan dhagee Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u qabatamaa kan ta'e jechuudha. Lubbuun tokko gara waldaa dhuftee dhukkuba cimaatti kan isheen fayyite. Dhukkuba cimaatti kan isheen fayyite. Erga fayyitee booda yoo dhuftee ragaa ba'uu baatte, waldaa keenya irratti madarakii keenya irra dhaabattee dhuftee ragaa ba'uu baatte sitti deebi'atti hin jiran. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. ምን አይነት ወንጌል ነው ይሄ? ምን አይነት ስብከት ነው ይሄ? Gooftaan erga namoota fayyisee maaliidhaaf barbaachise namoota akka emmisiitti miidiyaa irratti afuun maaliif barbaachise? Maaf namoota cannaqtu? Baay'een isaanii osoo hin fayyini yoo ragaa baate malee hin fayyitu jedhani. Yoo maal taate malee ragaa yoo baate malee hin fayyitu jedhu. Ragaa sobaa ragaa baasisu osoo hin fayyin namoonni ragaa baan baay'ee isaaniitti. Yoo ragaa baate malee raajitutti dubbatama. Raajitti dubbatame sana ammuma ragaa yoo baate malee hin fayyitu jedhu. Dabichaan hin fayyine galeennaan itti hammaate. Gurbaan tokko farsaa isaa keessan abarraanii hin fayyine isaanii itti hammaate. Osoo hin fayyin qoressa fuudhanii harkaa gatanii hin fayyine jarri garuu itti hammaate. Farsaa isaa keessatti yommuu dubbatu gurbaan sun raajii dubbate tureera baay'ee inni faarfate garuu bara kana keessatti ta'aa jira. Raajii faarfate. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Konkolaataa bittaa biyya alaa deemtaa jedhanii goyyoomsu warra sooressootaa. Sooressi alallee ba'uus ni danda'a, konkolaataas bituu ni danda'a. Nama konkolaataa bituu danda'u konkolaataa bitta gaafa jettuuni minuu nuti hin biiti. Tembiitiroo raajiidhaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kun raajii miti. Nama konkolaataa bituu danda'u konkolaataa bitta gaafa jettuuni raajii miti. Dogongora jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf wangeeluma kana maal godhan jedha? In garagalchanii. Warri garagalchan kuni maal ta'in nu laata dhumni isaanii? Yesuus Kiristoos nama Naazreetiif galanni guddaan haa ta'u. Inni kan bara keenyaa kuni waldaa kiristaanaa keessatti lallabamaa kan jiru badhaadhin hin badhaataa, makiinaa bittaa, mana ijaarrattaa, maaloo taataa, waa'ee mabaqa jireenyi kee hin fooyya'aa, waaqayyo jireenya kee hin geeddaraa ምናምን ምንድን ነው? ምን ላይ ነው የሚቀይረው? ማይረት geeddara lallaba isa fannifame Kiristoos irraa booddeetti nama deebisu. Raajii isa fannifame Kiristoos irraa booddeetti nama deebisu.
baay'een isaanii Kiristoosin barbaada waldaa kiristaanaa hin dhaqanii. Raajii barbaada dhaqu. Tajaajilaa barbaada dhaqu. Tajaajiltoota waliin qaru. Ekeleetu caalaa, ekeleetu caalaa, ekeleetu caalaa, ekeleetu caalaa yaadu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wangeelli biraa illee hin jiru. Garuu namoonni isin wallaalchisan tokko. Namooti isin wallaalchisan tokko. Garuu namoonni isin wallaalchisan wangeela Kiristoos garagalchuudhaaf barbaadan tokko jiru. Wangeela Kiristoos garagalchuudhaaf barbaadan tokko jiru. Warra wangeela Kiristoos garagalchuudhaaf barbaadantu jira. Akkuma barbaadantu jira. Haa ta'u iyyuu malee jedhee ani yookis jedhe Phaawulos. Ani yookis. Ergamaan Waaqa irraa tokko wangeela isaa nuyi kanaan dura isinitti himnetti kan gargar ba'e yoo isinitti hime abaaramaa haa ta'u. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Namni wangeela kana wangeela waa'ee jireenya bara baraa haasa'u kana waa'ee jireenya waggaa 80 akka inni haasa'u taasisu. Waa'ee jireenya darbuu akka inni haasa'u kan taasisu. Namoota Kiristoos irraa gara booddeetti kan harkisu. Wangeela kana kan garagalchu har'as maqaa Yesus Kiristoosiin anis nan jedha kan abaarame haa ta'u. Anas yoo ta'e jedhe Phaawulos. Anas yoo ta'e anis akkasuman jedha. Anas yoo ta'e namni kan bira wangeela kana kan garagalchu abaarama haa ta'u. Eenyullee gooftaa yoo jaalachuu dhaabaate abaaramaa haa ta'u. Maranaata jedha. Qorontos 1:22. Maannoo Qorontos tokkoffaa Qorontos 16:22. Tokkoffaa Qorontos 16:22 irratti eenyullee gooftaa kan hin jaalanne yoo jiraate abaaramaa haa ta'u. Maranaata hiikuun isaas gooftaa dafii kootu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Laadoonaa maaraa laabaa diyaabos. Roo laabaa diyaaboo roo laabaa jaanaa maa diyaabos. Hallelujaa. Gooftaan gooftaadha. Eenyullee gooftaa yoo jaalachuudhaa baate abaaramaadha. Maranaata hiikuun isaas gooftaa keenya kootu jechuudha. Maaloo macaafa wajjiniin firoomaa. Macaafa wajjin firoomaa maaloo. Osoo dubbistan macaafni harka keessa irratti adulloomu. Yoo. Adulloomu macaafni harka keessa irratti osoo dubbistan. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddata. Adulloomu. Yoo. Yoo. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddata. Adulloomu harka keenya irratti. Adulloomu. Dubbisaa. Osoo dubbisan dhumata macaafni. Hin tullooma yeroo hundumaa kan macaafni yeroo hundumaa dubbifamuun beekama. Hin bututa. Waraqanni isaa jechuudha. Yoo. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Dubbisaa. Har'a bifa akkanaa kanaan miidhagee harka keenya keessa galeera. Bara abboota keenyaa bee dhagaa irratti, shaglaa irratti, qodaa irratti kan inni barraa'ee ture. Akka namoonni kuwwan jedhan namoonni waa'ee macaafummaa hin beekne tokko barraa'ee gadi samii gad bu'ee isuma kana akkanumatti gadi bu'ee. Maaluma goone dhaloonni ammayyuu bara qubee kana keessayyuu dhaloonni hin hubatin jiru. Barumsa akkanatti bal'ate kana keessa
bara addunyaa mandara takka taatetti irra addunyaarra kan jiru bakka hundaan bara namni iddoo tokkotti wal argachuu danda'utti hubachuu dadhabe bara kana dhaloota. Sabima waan barraa'ee gadi bu'e itti fakkaata. Sabiidha barraa'ee gadi hin buune. Abboonni keenya shaglaa irratti barreessaniiru, dhagaa irratti barreessaniiru, gogaa irratti barreessaniiru. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Har'a bifa akkanaa kana miidhagee harka keenya keessa galeera. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yoo baay'ee kan dubbistan taataniin ciccitaa, yoo ciccitee inni dhumate immoo kan biraa bitaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inuma ammoo irra caalaa iddoo hundumaatti bakka hundumaatti akkas hin dubbistaniif Waaqayyo teekinooloojiis fayyadameera. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Teekinooloojiis gaafa dhufu hubannaa kana kan ilmaan namaaf kenne isaa teekinooloojii kana kan ilmaan namaadhaaf laate isaa hubannaa ilma namaa akka gaafa uumu Waaqayyo akka inni hojjetuuf uume teekinooloojii kana akka ilmi namaa hojjetuuf uume. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa kana hojjete waan kana kan hojjete ilma namaadha. Moobaayila kan hojjete ilma namaadha. Kompiitara kan hojjete ilma namaadha. Laaptooppii kan hojjete ilma namaadha. Makiinaa kan hojjete ilma namaadha. Ilma namaa immoo kan hojjete Waaqayyoodha. Ilma namaa gaafa hojjetu Waaqayyo dandeettii wajjin isa hojjete. Akka inni hojjetuuf hojjete Waaqayyo. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa hundumaa maatiraalii hundumaa qopheessee keetu Waaqayyo ilma namaa hojjete. Waa hundumaa erga hojjetee booda. Waa hundumaa erga tolchee xumuree booda ilma namaa hojjete Waaqayyo. Ilmi namaa akka hojjetuuf. Ilmi namaa hojii akka baruuf. Waan adda addaa akka inni hojjetu. Amma teessoo kana akkanatti hojjete irraa akka teenyuuf toleera. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Ilmi namaa waan baay'ee hojjechuu danda'a. Har'a bara kana keessa ilmi macaafni qulqulluun maal jedha? Namni hin hojjenne midhaan hin nyaatin jedha. Yemayyisaraa ayibila. Namni hin hojjenne nyaatayyuu hin nyaatin jedha. Isin gidduudha namni dhiba'an namni hojii hin jaalanne hidhata isaatti hin ta'ina. Hidhata isaatti hiikkadhaadha surumaayyuu. Nama hojii hin jaalanne hidhata isaatti hiikkadhaadha macaafni. Tokkummaa isaan godhatinaadha nama hojii hin jaalanne. Namni hojii hin jaalanne amala Waaqayyoo calaqqisiisaa hin jiru. Namni hojii hin jaalanne amala Waaqayyoo keessaa baheera. Amala Waaqayyoo dhiiseera jechuudha. Waaqayyo hin hojjeta. Ilma namaas akka hojjetuuf uume Waaqayyo. Har'a garuu raajiin tokko tokko, barsiisni tokko tokko, lallabni tokko tokko nama sanafii godheera. Nama sanafii godheera. Akkaawuntii keessan irratti birriitu gala jennaan namni hojii dhiisee gara waldaa deemee achuma waldaa dhagaabatee bakka achumatti bakka wanta ta'aa oola. Fajajaa oola. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jeequmsa biyya irratti hin fidinaa. Biyya sin jeeqinaa waldaa kiristaanaa sin jeeqinaa dabadhaa ta'a. Akkaawuntii kee irratti birriitu gala indee kaayeta mattu. Kaayet matu. Namoonni akkanaa kun wanti isaan dubbatan keessaa Yesuus iyyuu qurxummii afaan qurxummii keessaa saantima baasee waluun fakkaata. Waluun fakkaata. እናንተ የምትሉት ከማይታወቀው ዓለም መጥቶ ይገባል የተን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከሚታወቀው ቦታ ነው ሳንቲሙን ያወጣው። ከምን ከአሳ ውስጥ ከአሳ ውስጥ የተዋጠውን በረከት አስተፋ። እናንተስ የሌለው ከሌለው እናመጣለን ብላችሁ ትጥራላችሁ። የለም 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 የለም። ከማይታወቀው ዓለም የትኛ ነው የማይታወቀው ዓለም? ቤዶም ቤከም ነራ ምራክል ነው ምናምን ነው እያላችሁ ህዝቡን አታታለሉት። ህዝቡ ይስራ ሰምን ያውጀቱ ሆጂ አርከ ከቲ ሲፈኔ ቢሳዳ ዋቀይ ዮጀቴ ሆጂን አርከ ከቲ ነው ቢፈም ዮጀቴ አካውንቲንግ ጉቱታ
Macaafni waan jedhu tokko isinitti hima. Duraan dursati mootummaa koo barbaadaa inni kaan isiniif dabalamaa. Duraan dursitanii yaada keessa Waaqayyo wajjin yommuu godhattan wanti isin hojjettan hundumtuu wal isinii qixxaata. Inni kun ofumaa isaatii sinisirraa. Har'a lafti keessa itti faajjaniyyuu itti dadhabdanii qoree isinii biqilchiti. Dadhabbiin keessan gatii dhaba. Maaliif? Waaqayyo wajjiniin tokkummaa waan hin qabneef. Tokko ta'a Waaqayyo wajjiniin. Firoomaa Waaqayyo wajjiniin. Deebi'aa holola namaa dhaga'uu dhiisaa. Raajii sobaa dhaga'uudhaaf walii gadi hin deeminaa. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Biizinasii warri hojjetan kuni warri biizinasii hojjetan warri wangeela waa'ee badhaadhummaa lallaban kuni ATM nagartu mul'atti laata ATM hojjetanii kan 10,000 jirti 10,000 bitatta kan 100 jirti kan 200 jirti darajaa qabdi ATM bitatta latte ATM erga bitattee booda ATM san kiisii keessa godhattee deemta እንደዚህ አይነት ማለት ቦርሳ ውስጥ አርገት ሄዳለ ቦርሳ keessa godhattee deemta ቦርሳ keessa godhattee deemta ATM sana ቦርሳ keessa godhattee deemsa achiin booda ATM sana ቦርሳ keessa godhattee booda ብሪኒ ጠቄት አካውንቲ ከረት ሲገላ ይህ የውሸት መንፈስ በኢየሱስ ስም ይወጋ ወንጀል እኮ ነው አገልግሎት እንዳይመስላችሁ ወንጌል እንዳይመስላችሁ ይሄ ወንጀል ነው ይሄ የንግድ ባንክ ነው ወንጀልን ይሰራሉ ኢቴምን እያተሙ ለሰው ይሸጣሉ ይሄ ወንጌል ሳይሆን ወንጀል ነው ይሄ ከማይታወቀው ዓለም መጥቶ ብር ኪስ ይገባል ምን ማለት ነው ለምንድን ነው ያልሰራ ይብላ ተብሎ ተጻፈ ወነምኒ ኛኔ ነምኒ ኖጀን ማፍ ኛቲን ጀዴቶ ማል በራይ አረ ኢቴሚ ጉርጉርተኒ ኢቴሚ አስብ በቀላሉ እኮ መቶ ሰው ካገኘ ሰውዬ በቂ ነው መቶ ሰው ካገኘ በቂ ነው መቶ ሺህ ከሸጠ ማለት ነው መቶ ሰው ካገኘ በቂ ነው ሀብታሞች ደግሞ ሞኞች ናቸው ብር ይጃለቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነምቻ ሶረሰ ሰና ነዱካ ቡይ ጀናን ቀበኝሳ ጉዳ ዋንቴ ኢየሱስን ኢሴ ብራ ዴሜ ነዱካ ቡይ ጋፈኒ ጀዱሪ ቀበኝሳ ጉዳ ዋንቱሬ ኢየሱስን ኢሴ ብራ ዴሜ በዳዳ ዋንቴ በዳዱማንሳ ጉዳ ዋንቴ ሶረሰ ዋንቴ በዳዲናሳ ጫልቺፈቴ ክርስቶስን ኢሴ ኢየሱስን ብራ ዴሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳና ተው deebi'a gara wangeela dhugaatti deebi'a gara waaqayyootti deebi'a gara yaada waaqayyootti deebi'a gara karoora waaqayyootti waaqayyo sinaa eebbisu obboleessa keessan gammachuu urgeedha lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 9:299 yottan argachuu dandeessu eebbifamaa sheer walii godhaa wallaqqabsiisaa yuutuubii koo immoo sheer sabskraayib laayik gochuu hin dagatina ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳና ተው ጎፍታስና የብሱ ኤብፈማ ኤብፍታ ወንጌለ ሶባ ይራ ወንጌለ ወንጀለተ ይራ ገረገላቲ ገረ ወንጌለ ዱጋቲ ዴቢያ ገረ ሞቱማ ዋቀዮቲ ዴቢያ ኢሰዋይ ሞቱማ ዋቀዮ ዱበቱቲ ዴቢያ ኢሰዋይ ጅሬኛ ወጋ ሰደተማ ሐሰው ሰገንገረ ገለ ሰነራ ገረገላቲ ገረ ኢሰከ ዋቀዮቲ ዴቢያ ገረ ያደ ዋቀዮቲ ዴቢያ ዮሰን ኤብፈምቱ ዮሰን እንበለቱ ዮሰን እንጉደቱ ዮሰን ሴናን ኬሰን እንጌደረማ ዮሰን እኙማን ኬሰን እንጅጅረማ ዮሰን መቃን ኬሰን እንጌደረማ waaqayyo waan haaraa jireenya keessa irratti hojjechuu jalqaba
Waaqayyo seenaa keessan geeddaruu jalqaba. Waaqayyo maqaa keessan jijjiiruu jalqaba. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gara Waaqayyootti deebi'i. Yoo deebite siifan deebi'adha macaafni qulqulluun. Yoo gara Waaqayyootti kan deebitu ta'e Waaqayyo sii deebi'a. Araara sii godha. Gaafa araara sii godhe wanti hundumtuu sii deebi'a. Kan dhabde hundumaa hin argatta. Kanaaf walii gadi fiigdanii waan hin taane keessa hin galina. Walii gadi fiigdanii waan Waaqayyoon jaalanne keessa hin galina. Gooftaan sin jaalata. Gooftaan sin haa eebbisu. Barri keessan haa eebbifamu. Jireenyi keessan haa eebbifamu. Akkas sin jaaladhu sin kabaju sinuu gaarii gootanii beektu. Guddaa sin jaaladhaa. Guddaa sin kabajaa. Maqaa Yesuusiitiin. Shaaloom shaaloom.